عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتاف كبجمتوتا إلوتوب أكم جرت فياكي سني بكم أجرتان تناجين ربي سنبرا هجرات لا إيجاكم ويكم إلوتوب قومنا جاركا سني قبل فنجرا قومنا جاركا كونس أكم أرجتاني رود بكتاتو كرتي أنغاسيت إيرا مثل التغرسيسي تنجرا هرمو كتالا مفاو كان تمرا سنة التغرسيسو قبل فنجرا أنا ولين Egaa akkuma argitan kutaa tokko faayatan gaasitti samitti agarsiiseera. Kunaani hanga bursaa tokko nagahuudhaan jira. Akkuma isinitti hime asiin dizaayinii tokko dizaayinii mataa isaa danda'e qabatee jira jechaadha. Kanaaf anaan hanga nagaan jedheera. Amma haala kamiin haala boorsaatti akka deemfannu isinitti agarsiisa ana waliin. Egaa akka boorsaatti deemsachuudhaaf kan akkasitti erga qopheeffannee keessaa bakkeen qaba isiniin jedheera. Kun bakkee ta'a, asiin immoo keessa ta'a jechaadha. Kun haala kanaan keessatti akkas godhanna. Bakkeen kun dizaayinii mataa isaa danda'e qaba. Baay'ee tokko bareeda. Kanaaf haala kanaan boorsaa keenya godhanna jechaadha. Amma erga gaasitti dhaannee kaanee kun asirratti hin kunne bakka kuturra geetanii jira. Haala kanaan erga akkas godhadhee fedee asiin nan xalafadha. Haala kanaan erga xalafadhee nan kutaa jechaadha asirratti maqasiidhaan. Erga asirratti maqasiidhaan kunnee bakka kana dirqama abiddaan walitti qabsiifannaa jechaadha. Sababni isaas hiikkachuu danda'a kuni akka kirrii kaanii miti waan hiikkatuuf kirriidhaan abiddaan yookiin laayitariidhaan bakka kana gubnee qabsiifanna. Egaan ergan haala kanaan qabsiifadhee bakka kana kuteen jira. Ergan kutee amma boorsaa keenya haala boorsaatti deeffachuudhaaf finnee akkasitti cabsannaa jechaadha. Amma moobaayilii tokkoof waan hin barbaadu nagahuudhaan jechaadha. Moobaayiliitti safareen dhahee kun haala kanaan moobaayilii tokko sirriitti naaf fudhata. Finnee akkas godhanna. Dizaayinii baay'ee tokko bareedaa nuuf baasa. Amma erga akkasitti dizaayinii kanarratti deeffannee kan nu barbaachisu kun amma kana tokko dhaadheetanii jira. Kan nu barbaachisu lama jechaadha. Kan akkasii finnee bakka kana kan ol nu kaasutti itti dhahannaa jechaadha. Kanaaf isii kana haala kamiin dhahannaa asirratti agarsiisa. Egaa dhoobsi keenya akkuma sakaan jalqabannetti sibicuu kanas jalqabachuuni akkuma boorsaa jalqabannetti sansalataan dhahannaa jechaadha. Sansalata haala kanaan godhannaa. Erga haala kanaan godhannee meeqa ol dhahannaa? 10 ol dhahanna. 2 3 4 5 10. Erga 10 dhahannee erga haala kanaan sansalata 10 ol lakkaa'ee dhahadhee tokko akkasarra dhahannee kaanee finnee bakka meeqaa? 1 2 boolla lama tarkaanfannee kan sadaffaa keessa akkas fudhannaa jechaadha. Kan sadaffaa keessa haala kanaan xalafanna. Akkuma jalqabanne sanatti finnee ammas isii kana dhahannaa jechaadha. Sana booda sansalata 10 dhahanneerra double crochet 10 dhahanna deebisnee ammas tokko dalga isaarratti dhahannaa jechaadha. Jalqaba sansalata 10 ol dhahannee amma immoo zuurii lammataa irratti sansalata 10 ol dhahanne sanarratti dalga isaarra 10 double crochet 10 dhahannaa jechaadha. Double crochet roosinyara tokko boolla tokko keessa 10 dhahanna. Kun akkuma argitanii boolla sii kana keessa tokko akkasin fudha. Sana booda irra keessaan hin xalafadha. Ammallee innan boolla biraa keessa gasu crochet koora akkas godhee hin xalafoo jechaadha. Fidee duwwaadhuma akkas godhadhee innan keessaa baasu akkasitti wal xalafadha. Ammas crochet kooratu hin xalafiin jalaan akkas boolla tokko keessaan fudha. Innan keessaa baasu nan xalafadha jechaadha.
Tole erga haala kanaan zuurii godhadhee asirratti akka yeroo kana jalqabannu bakka kana akka bakka kanaa irratti kanaasiin harkisnee boolla tokko keessaa afuruun gashinu. Sababni isaas kun yeroo gafuree nuuf ta'uu qaba waan ta'eef ittuma naannessinee asiin kun boolla taanu keessa akkuma sana tokko fudhannaa. Ammallee akkas naanneeffata sansalata irratti sansalata jalqaba 10 dhaanne walakkaatti galfannaa jechaadha. Agartanii jalqaba sansalata irratti haala kanaan tokko tokko dhaadheen jira. Haala kanaan tokko tokko dhaadheen jira. Amma immoo fidee naannessee dhumaniyyuu jalaan ammas bakka kanaan tokko tokko irra dhaadhaa jechaadha. Jala kanaan jalqaba asirraan akkas fideen dha'ee ammummaa sumaan naannessee isii kanarratti hanga asitti fida. Gaafa nas ga'u ofirran akkas deebi'a malee naanna'u jechaadha. Inshallah siniif gala jedhee yaada. Argaa akkas goonee finnee double crochet akkuma sanaan tokko tokko keessa fudhanna. Akkuma amma sinitti agarsiise kanaan boolla tokko keessa double crochet tokko tokko qofa baafachuudha jechaadha. Agartanii amma asirratti nan akka zuurii guutuu haala kana nuu ta'a jechaadha. Amma erga akkasitti sansalatan jalqabe kun walakkaa kana jira jechaadha. Itti naannesseen tokko tokko dha'ee jira. Amma dizaayinii isii kanatti baafannaa jechaadha. Erga akkas godhannee yeroo tokko akkas ol dhaannee naanneeffannaa asirratti hojii keenya erga naanneeffannee akkuma jalqaba asirratti meen kunoo boolla tokko keessa double crochet 2 dhaannee yeroo tokko ol fudhannaa. Boolla tokko keessa immoo yeroo tokko qofa dhaannee isii kana akkas harkifanna. Akkuma jalqaba sinitti agarsiisetti ammallee tokko 2 erga 2 dhaannee kunoo yeroo tokko ol fudhannee harkifanna. Sana booda boolla taanu keessa ammallee finnee yeroo tokko akkas xalafanna jechaadha. Kun akkuma jalqaba shaantaa kana sinitti agarsiisedha. Egaa haala kanaan dhaadheela lammansaa haala kanaan qopheeffadheen jira. Amma warra kanaa maal akka goonu sinitti agarsiisa. Asirratti shaantaa irratti shaantaa koo asirratti mijeeffadheetan hin jira. Kun hanga keddoo isaatii nagaa kun immoo amma shaantaati jechaadha. Erga haala kanaan nagaa qopheeffadhee fidee amma isii kana bakkan cabsee asirratti kun walakkaa isaa namaaf gala bakkan akkasitti cabsee irratti fideen haala kanaan godhadha. Yookaan asiin akkasitti walitti dhahadha jechaadha. Crochet dhuma kootiin haala kanaan walitti dhahadha. Egaa erga haala kana godhadhee fidee tan asiin akkas crochet koo keessa argan galfadhee fideen akkasitti qabsiisee guduunfadha jechaadha. Amma kana tirfii godhachuu qabna. Finyoo tirfii dhiyeessannaa maaliif yeroo booda itti fayyadamnu akka inni keessaa nu jalaan baaneef. Kana booda haaluma kanaan lachansaa kanarra fisii amma qobaatti dhaanne kana walitti haala kanaan qabsiifannaa jechaadha. Walitti akkuma marfeedhaan waa hodhinu kanammoo asirratti kiroosheedhaan walitti qabsiifannaa. Marfee guddaa yoo qabaanne yookiin marfee kirrii kun keessaa ba'us yoo arganne ittiin hodhachuu hin dandeenya. Isatu salphata kanarra kiroosheedhaan akkas gochuurra marfeedhaan yoo arganne walitti dhahanne baay'ee tokko nuu salphata jechaadha. Kirriin saabaan furdaa ta'e fennaan bicuusii keessa akkas walitti gochuun yeroo nutti fudhata. Agartanii kana keessaan hin dhahala jechaadha. Maaliif borsaan koo orma jalqabu dizaayinii mataa isaa waan qabu kennaan hodhaa sana immoo dhaaru kana kara keessaatti hin gorsiisa. Kunimtinuu wanta kara keessaatti deebisaa jiru kun mataa isaatti iyyuu dizaayinii mataa isaa danda'e qaba. Garuu ani jalqaba gatii dizaayinii qabu kennaan haala kanaan keessatti deebisee dhahee isiniin jechuu kooti.
agartanii kirriinan jalqabatti guduuf hamma asitti nu deema kana booda ni hiikkatu kuyyoo harkisnes nu jalaa ni hiikkatu jechaadha agartanii haala kanaan kun asiin diizaayinii wal fakkaataa nuuf ta'a bakkee kanaallee kunoo kanaan wal fakkaataa jecha keessan agartanii kan argaa hanga asitti illee kunoo amma sagama kana walitti qabsiifamuun dhahadhee jechaadha amma immoo akkas gaafa walitti deebisnu isa kanaan immoo walitti akkamitti akka naadhu asuma haaluma kanaan itti dhahuudha kana akkas walitti godhannaa jechaadha kan nuuf galuuf haala kanaan akkasitti dhahanna agartanii kun asiin nutti salphata egaa borsaan keenya yeroo dhaannee kalachaniiyyuu dhaannee akkas godhannu bifa kanaan nuuf ba'a baay'ee tokko bareeda diizaayinii mataa isaa danda'e qaba egaa kana waan feene wajjin qabannee deemuutti wanti nutti hidhatu hin jiru haala kanaan borsaa harkaa yookiin borsaa mushwaaraas godhachuu illee hin dandeenya egaa kana fakkaata viidiyoon keenyaarra viidiyoon kun yoo isinitti tole like share subscribe gochuun na jabeessaa maatii naa ta'a dogongoroon qabullee koomantiidhaan natti himaa qajeelfadha isiniin jedheera gaaffii qabdanus koomantiidhaan na gaafadha isiniif deebisuudhaaf ani qophiidha egaa akka viidiyoon kun isinitti tolu anis abdiin qaba haala kanaan kun mobaayilii kan konaaf fudhata waan biraallee keessa kaa'achuu hin danda'a abbaan barbaanne nu barbaachise finyootti godhachuu hin dandeenya finyoon akkuma barbaanetti dhaachuu yookiin bakkeedhaas immoo bitachuu hin dandeenya kan borsaa biraa bifa kana waliin kan deemu harka keenyaanis immoo kirrii kanaan dhaachuu ni dandeenya ofiisaa kunis baay'ee tokko salphaadha kanaan dura borsaa tokko dheen ture viidiyoo sana irratti ilaaluu hin dandeessu asirratti si nu barbaachisatan viidiyoo biraatiin dhiyeessanii agarsiisuu ni danda'a baay'ee tokko salphaadha jedhanii yaada egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like share subscribe gochuun na jabeessaa maatii naaf ta'a gaaffii qabdanus na gaafadhaa isiniin jedheera hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii